Satijara, me wanto korsi yaada chisa. Bara korsi saddeettami jaa bara andala deechu. Akka Awurooppaatti. Nama Profeesar Mahammad Hassan jedhantu jira. Biyya alaa dhaqee asirraa qabsoorraa biyya alaa hiree argate. Maal jedhan warri har'a Oromoo xiqqeessuun barallee xiqqeessan. Wanni Oromiyaa jedhamtu tuni mataa hayyoota muraasaatii fi daaspooraa malee lafarra wanni jiru hin jiru wanni Oromiyaa jedhamu kijibaa jedhanii. Waan jedheen beektaa? Hin cinqaminaa jedheen. Oromiyaan mataa Oromoo keessa teenyan guyyaa lakkaatti malee lafarratti bat jettee buutee jaaramtii jedheen. This is 1986. Hayyichi irraa gebeetan hin dhaadanne hin dhawwaaqe sagaltamii tokko Oromiyaan jaaramte moo hin jaaramne? Qubeen hojii qabatte moo hin qabanne? Mallas nuun kennine hin kijibanii bar. Dhiiga baaroo tumsaatiin dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaatiin kan Hayilee Fidaatiin kan Taaddasee Birruutiin kan Maammoo Mazammariin kan Badhoo Dachaasaatiin Oromiyaan sun Oromoon irratti hojjetee dadammaqsee Oromoo wal jaaretti osoo jarattiin tu wittifattuu sagaltamii tokko Oromiyaa gadi jaarree qubeen barachuu eegalle jechuudha. Sagaltamii tokko.